Jolle madesite. Ana yo makati fate babare duntu na baresite. Fula kabubela. Na barete karam senjera. Ani nesi barreessu fillee akka nama baay'ee qabu niin beeka. Orofaan argadhu jettee Orofaan argadhu ofiin ammallee miidhama lama miidhamu jedheetuma si dhiise. Amma kaayyoon kee biyya galtee heerumuudha moo Dubaay makanatti heerumuudha? Kaayyoon kiyya biyya galee heerumuudha. Beeyta maaliif akkasiin jedhee faazariin shamara baay'ee hin qabu. Shamara gurgureen beeku galee heerumuu barbaada yoo akkas yaana jaarsa aqlii qabu argadhe jechuudha. Sanu geegessaan. Jaarsi aqlii qabu yoo ka jaartiin jalaa duute ho'i biyya taate malee singiliin lafaa dhufaa kun hin jiru. Lafaa dhufaa inumayyuu hin jiru. Kun bosona seene kun amma dargaggeessumaan umrii 20 ol hin jiru biyya keessa. Kun moo biyya ina jedheetiin abiyyi sana tolchisaa jira. Kun mootummaa fonqolchina jedhee marroo bira jira. Kun karaa baharaa deemaa jira. Kun Dubaayin deemaa jira. Dhiirummaan ija nama guutuu biyya keessa hin jirtu bara mata jaartiin qabne. Mee homa jaartiin irraa duute yookiin homa jaartiin ariite ho'i naasota. Ka jaartiin ariite waayuuyyuu itti daabnaan ariite maasii warra yoo ka irraa duute ta'e malee. No, yaana gisee tokko inni illee balleessaan qabu wanuma ishiin badii fiixiif illee aduu dandeessi waan ta'eef mee sossoqee waan lubbuu qabu. Osoo argatte haga yoomitti heerumuu barbaadda? Samiira Habiibti jirta? Haguma ta'etti rakkoon qabu laalee dhandha'ee laalee takkaa hojjetu. Umayyaa akkam? Biyya faranjii kana diyaaspooraan waliin beektooti miseenjeraan diyaaspooraan si barreessu si bilbiluun jiru jechuun si waamaa si waa hunda si fi siin dawwalu yeroo inni makiinaa keessa jiru tiraaka keessa jiru jechuun isteetarraa isteetatti waan zooruuf yeroo sanatti meekaappii diddibattee uffata hirribaatti deebitee silkii irraa kaasuu qabdu gileen viidiyoo gidee dawwalu yeroo mana jirre gidee manaa bahee viidiyoo dawwala yookaan gidee mana jiru osoo atuu itti dawwalteen kaasu konkolaataa keessa jiraannaan galaan jiru gaanaa meeshaa fe'atee deemaa. Yeroo an dibadhee qophaa'ee ani itti dawwalu hin kaasu indoo silkimmaan isaa turiin hin jedhee waamu waan inni godhu beeku. Mana jira kaa yoo san namseef yoo inni yoo san kaase ta mana jirtu shaanxaa wajjin ala darbiti. Giseen immoo dadhabee mana baasee hojii madaamiti as deebi'ee kilaasii seenee an akkuma jiru kanatti as ba'u hin barbaadu ni waan akkasii. Fayyaalatti siin galle jechuun ammallee jireenyi biyya faranjii. Warra muuxannoo qabu hiriyoota hin qabdu warra muuxannoo qabu ka diyaasporaa jene beeku. Hin qabu asti. Maalumaaf rabbiin kun lamatti mokkore badamu catti. Ka biyyaa si gane ka biyya alaa itti wallaalte. Ishii fuuldurri kee maaliree ishii atu itti taatu ka biyyaa si gane ka biyya alaa jiru akka deemtee si tarre itti wallaalte. Egereen heeruma keetii kun egereen hiree keetii kun maal ta'a jettee yaaddame xiinxalina rabbitu waa'ee mul'ii gadii xiinxalaa nuun jedhe sila. Garuu ani fuuldura kiyya waan gaarii waan argadhu naaf fakkaata. Dhiira akkamitti waan heerumtu sitti fakkaata? Dhiira yaana na jaalatu hoyii dhiira na anka baakkabu obsaa hoyii yaana dhiira gameessa waan heerumu wayi naaf fakkaata. Fuuldura kiyya gisee makamuyyuu waan gadhee yaadeen beeku. Ati mana xalabaa jirta akka Dr. Biiftuutiif qashtii kana fa'aatti maaliif bakka sargeetti sin agarree bakka eebba quraanatti sin agarree bakka nashiidaatti sin agarree bakka sirbaatti sin agarree koonsartitti sin agarree miilaa fayyaa hin qabne moo mana xalabaa jirta moo maaliif koonsartiin dhenne kunoo beerri Dubaay koonsartii jennaan shishinii orarattee sin iyyaati.
mana kontiraataa jira asliyan. Kanatu sitti dore amara dhiiraa wallaal. Eeshi. Kanumaaf nasu. Kuma qabneedha waan addunyaa itti jirtu ati nyaattee rafuu malee dalagaa geessinaan. Wanta gaduu ba'ee beeku baay'ee seertuu naan jette hin beeku. Fuula irratti homayuun feetu. Wallahi fuula duratti illee Mana talabaati. ba'uun barbaada. Maa. Wayii akkanuma maal Yeroo keeloo fuudhaa jirta bara sa'aatii kun silaa sa'aatii sa'a ayyirii barbaaddattu amma sa'a kana sa'a dargaggummaa keessa jirtu bara sa'aatii kolfitee bashannantee taphattu gubaa jirta bara. Inni sirriidha. Kaayyoo qabdaa? Dabba'eellee kaayyoos qaba. Laazima namni gaafa biyyaa buu kaayyoo qaba bara. Eshi. Alhamdulillah. Barumsa meeqatti dhiitu? 9. Hin kufte moo addaan kufte? Moo barattu cimtuu ture dhugaa. Ay cimtulee ta'uu baatu taakka ta'eetiisan. Cimtulee ta'uu baatu taakka ta'e sana barsiisan biirootti waamee qabxii dabalaa fi godhin kuftu. Eshi. Oofi hin beekna. Lakki ligdii faddaan kute malee yaana kufe addaan hin kunne. Eshi. Barsiisan qabxii fi dabalee beekaa gidee barate. Yaana dabalee beekee. Maal goote? Homaa songoon yaanaan jira barsiisaan fiiziksii barsiisu qoxxaatii ture beektaa? Yuunivarsiitii Tamarraaqii nabbara. Bexaamitti. Bakka jira miiree akkadumatti ol xabbasneetuma yaanaa bakka gisee baay'ee hojjetiifaa fiiziksii osuma hojjetiin tara faazariin bakka yoo ani akkasii qabxii akkasii fidu isaanii fiiziksii qofa fida baay'ee yoo akkasii qabxii bareedaa. Waan bilaa jette ayi abbee yoo barumsa kaan laalee qabxii kaanii laalee kakanaa laalumaa siin jaare itti naqane wal. Faazariin yeroo saniif barsiisaadha beektaa? Kazaan antaan isaa maatiksii barsiisaa walaa keemistiri maatiksii kanneen sirriitti nu qorata beekte anaa fi biraazarii hangafaati. Kazaan gaafa tokko fiiziksii ho'i hojjedhu jedhee na kennaan mi'eessa haa fidu'an. Mi'eessuma haa fuudhu. Filaasha guuraa turte. Sila miidhagdii maal taate achi hojjettee nu fiddu eessaa fidde naan jedhe. Kazaan bakka erga siyaas manuma barumsaa sanirraayyuu na jijjiira jechuudha. Manni barumsaa sun inni waxxaatii baay'atan waan ta'eef barsiisota waxxaatii baay'atan waan ta'eef na jijjiira achi baasee. Ni shakkan. Yaa haarri ture garuu faazarii ni shakka dargaggeeyyii naamna kanneen ni shakka ture san. Bara booda maqaa ofii barreessuun beekne kana hundatu tooppiteerii baay'ee nu bara dhusan illee bareedduma taanan bakka kanaa qabxiin isii dhufa. Shanaffaa, arfaffaa, jahaffaa kanneen xiqqashoo maqaa ofii barreessuu beeknan tokkoffaa fa'aa baati. Yaa dhugaa akkasii xiqqoo akkasii oonan barsiisaa waxxaatii yoo ta'e beekaa yaa fiqir manaamin caawwataa lachii gisee jiru san. Eshi. Innaa akkasittiin darbaa ture. Kutaa sagalitti nigdi adda kutte. Yaa nigdi fadda kutee. Maal? Alangallee? Lala. Alangallee beekame? Nin beekame. Lafti keessan baddaadha moo baddarra eegamu? Baddaadha miiree sagureen. Baddaadha baddaadha. Sagureedhaati. Walumaa fooreedha. Eshi. Saguree. Ati maal naggaaduu barumsa addaan kuttere? No barsiisaa turuufaa. Akira kan dhuunfaa kiyya godhadhee addatti banadhee malee dura kanuma faazarii hojjechuu addaan kutte. Ayaat jirta akkam fayyaa keeti? Maa biyyaa baateree hin kaffarte? In kasarree. Tumaatiin dhaabattee olee biyya argaa.
Sartere ma biyya baate gaadatti kophaatti waa godhata. Inka sararlee beektaa baay'ee xeetii akka gisee duraa sanii yoo sanne yeroo faazarii bira taa'ee hojjedhu sanii manni illee kiraa miti maal miti yaana kanuma abbaa kootii waan ta'eef asallaattiin banadhee xiqqoo honti hundiin ulfaataa bizinesii guddaa barbaada. Innaa faazariin dammoo akka hojjettee fiddu barbaada malee akka deebitee irraa adda baatee kaatee deebitee gaafattu hin barbaadu. Hojjedhu jedhee waan ho'isii kennaa achi yoo gabbaate immoo kasartee deebitee gaggaafachuu manaamina qoosaan akkasiisa bira hin jiru. Kanaaf waan ho'iittiin dabala jedhee ba'ee kaayyoo ho'ii hoggaa lama qofa jedhee qabadhee ba'ee hoggaa lama kaayyoo beesanii galmaan gahuu hin dandeenye alhamdulillah amma garuu galmaan gaataa jira. Maal nagaadaa turte? Qamadii? Buna. Amma birrii ittiin sochootu xiqqaatanii. Yaa birrii ittiin sochootu xiqqaate garuu gaha manaa kennee injiraa miidhagsee tokko tokko karatti qabanii si harkaa urasuu maal manaamina waa baay'ee jiran iddii keessa. Kotorbaandiidhaa? Yaa gisee buna galchitu si harkaa qabamu jira wanti tokko si harkaa qabee jennaan immoo birrii xiqqaadhaan hin baasu. Amma birrii ittiin sochootu hin gaatteere? Alhamdulillah. Osoo amma namni tokko tokko kamaas jala jiru ka dubartii haadha manaa hojjettu gargaartu ka dalagaan beekne ka birrii qabu wayii as jala jiraate haasaa kenna dhagayu taate jechuudha. Si galee fakkeenyaaf amma osoo Muhammad Fayyaalessa dhamaa wayii ka birrii qabu argatte ati eeganama dalagaa beeku taate biyaansi nigdii akkasii san sochoosuuf baajanni haga meeqaa hinga. Yeroo sanitti rakkasa ture amma hundi qaala'ee jira kaalaal buna 7 kiiloo 80 kiiloo 80 kiiloo dhibba yoo san 30 40 50 60 amma garuu wanti akkasiin bakka san hin jiru. Amma እንኳን waan tokko nigdii tokko iyyuu sochaasuuf babileen nama hirne yaallabek biyya keessatti jechuudha waan akka bunaa kanneen kontiroobaandii galchitee deebistee gurguruuf makkafafaa ta'uuf waan akkasii si barbaachisa. Mootummaa yoo qabeenya margaa fudhata kaa? Kaa maali mootummaan yoo si qabee harkaan deemuu si barbaachisa. Anamma yeroo baay'ee gisee sanii. Gaawwiin hin danda'amu karaa seeratiin eeyyama baafatanii hin danda'amu nama hin baasu. Bunni baay'ee eeyyaman qabu bakka biraatti galchuun ni ulfaatu. Dalagaa bunaa malee kan biraan baran dheereera. Hunda nagadaa ture ani faazarii waa baay'ee nagadaa waan ta'eef magaazina midhaan bitaa ture magaazina fiinoo qabaa shaqaxa qabaa anna waan nigdii jedhame hundaan hin beekan garuu wanta akka bunaa tirfii qabu hin jiru. Buna amma kiiloon birrii 1000 jedhanii bara. Kiiloon birrii 1000 jedhanii amma 7 kiiloo gazaa looyetta kiiloo 70 ta'a. Laalka yeroo an gurguru san buna kiilooni birrii meeqasitti himu birrii 90 ture. Andanya work Enna ati buna kiiloo biqilchee nama shawwa dura hin beektu akkas hin baranne. Akkas osoo hin taane gisee tokko wanta akkasiisan shawwa miizana. Anama baay'ee duraan faazariin nuti naggaadee miti qotee bulaadha beektaa. Faazariin talbaa kana guddisee qucee bona kaayetiin ganna warra sanyii facaafatu gurguraa beektaa. Gurdi jira. Ani gisee manaa fuudhu gurdii guddaa garbuu kan argite. Isaan fuudha. Kiyyaatuun nigdii miti beeki kaahanna rabbina haa dhiisu. Leebinnat nu. Manaa gisee manaa gurdii guddaa garbuu kanaan safara. Gisee magaalaa geesse gurdii xiqqaa jira malee xiqqaan tokko. Isa kana akkam godhaa yeroo namni tokko gurdii 30-40 barbaade akkanatti tokko 2-3 jedhee taraa takka dagachiisee gisee lakkoofte kara kana argite kara hodhuu kana akkana gootettuma akkana goote duwwaa itti naqxaa bara itti naqxaa hin shawwadda jechuudha akkas hin baranne. Akkas hin baranne akkas hin goone takkaa wallahi.
والله إنقوني من هنا يا بيجال عايشي لا فنقول أنا باقي هاتي كاسة ما عايشي دنيا بافارا يورنا وقتها تورا كون قونا موندا هتا قدتا قبمتين بي توري هتا أنا باقي كبامي بيكا جسي هدو كبامي بيكا هاي فتياتين ربي هذا مرادك يا قوت من أمن باقي خانو مالي في باقي كاسة وان جولي مقالات عاتف مالك نمنو بيتا مالك ندبم waan biraa uti malee yoo sanuuntoonni nur irraan eegan baay'ee jira waan ta'eef kun takkasiisa kana silkii fakkeenyaaf hosa silkiin qabnu silkii manaa qaba faazarii silkii san faahannee yoo akkas iraada wallu manaaman akkas irra qabamaa ture malee hanna midhaanii irratti hin qabamne. Dhoysitanii? Waan akkasii san malee naan baay'ee. Maalish. Bakka asitti haa tolu jabaadhu kan lubbuu agaarumatti dubbisuuf. Rabbi yaada muraada keessa yaa guutu. Rabbi jaarsa bareedaa akka keetii kana. Kan dhungatee hin quufne, kan si hammatee hin quufne, kan si baroofatee hin quufne, kan wajjin umrii dheeratan, kan ilmoo babbareedaa wal argatan Rabbi sitti haa qabu. Amiin 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 inshaallah. Rabbi hara si haa galfachiisu. Amiin amiin amiin. Nagaan ol kamaa miira keessa galte hin deemtu. Miira keessa jira beektaa akkana yoo silaalu beechumaa baafadhu.